ሰላማችሁ ይብዛ። እግዚአብሔር ሰዎች እንኳን ደህና መጣችሁ። isin uummata sagalee furdisee taasifamu malee akka hin dhageenye natti dubbateera. Hallelujah. Kan kee bittaan nu dhageessistani. Okay. Namni lama baay'ee tirte. Gooftaan sana eebbisuu dhuftanii Kiyyaana ni arge. gabaabsaa kadhannee jalqabna. Hin tsalli. Waaqayyoo hin galateeffannaa. Waaqayyoo ayyaana nuuf baay'isee immoo daqiiqaa kana waan nuuf kennee fi baay'ee galateeffannaa. Kaleessa warri turtan kaleessan jedha gaarra ganamaa na biraa kaleessa ture. Gaarri ganama turtan waaqayyo kadhachaa turre daqiiqaa muraasa keessatti baay'ee waaqayyo nu gargaaree har'a mul'ata Yohaannisii boqonnaa 22 xumurra anatti gargaarsa waaqayyo baay'eetu natti dhaga'ama. Gaafa jalqabnu namoota biraa miti nuti iyyuu mataan keenya xumuruudhaaf miti kan jalqabne ture. Waaqayyo baay'ee ayyaana nuuf dabalee akka xumurru nu godhe. Innaa jalqabnu namoonni baay'ee sodaatanii turanii waan hin beeknetti galtan jedhanii. Waaqayyo garuu waan hin beeknetti gallee otoo jirru fedhii garaa keenya keessaa akka nuti baruu barbaannu waan baay'ee argeef baay'ee na barsiise ana. Isin akkam akka barattan hin beeku. Namni amma xumuraatti barate ana kaan keessan boqonnaa tokko boqonnaa lama keessa utaalaa dhuftanii. Ani garuu mormaatti waaqayyo baay'ee na barsiise. Baay'ee ittiin gaabbu kutaa kanatti jechuudha. Namoonni baay'een bakka waan hin gallee fi kaasaa dogoggoruu hin yaadanii nuti dogoggorruun nu galus waaqayyo ammaatti nu gargaaree nu dhaabee nu danda'ee gara ji'a yoo xiqqaate macaafota kana 722dha. Yoo baay'ate immoo si'a 2-3 irra deebineera boqonnaa tokko keessa waan ta'eef gara ja'aaf isaa olii ta'a jechuudha yoo tilmaamne. Waaqayyo baay'ee nu gargaare. Yaa waaqayyo gargaarsa keef ayyaanatti nuuf laatteef humni koo dadhabaa keessan hojjetaa akka ta'etti dadhabina baay'ee keessatti humni kee nu gargaaree hojjetee namoonni maal godhanii 22 amma kana xumuran maal godhanii macaafa Yohaannis namoonni dubbisuudhaaf iyyuu sodaatan qo'atanii xumuran jedhanii yaa waaqayyo. Nuti iyyuu mataan keenya nu ajaa'iba maqaa Yesuus Kiristoosiin namoota barumsa isaa qo'annaa isaa baay'ee muuxannoo isaa hin qabne wanti qo'achuu keenyaa nuuf galuu haafuuti dubbifaneef tuun keenya iyyuu waan guddaadha yaa waaqayyo. Maqaa gooftaa Yesuusiin galanni guddaan siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan kan ulfaate ta'u. Yakkaaf cubbuu keenya hundumaa nuuf dhiisi. Nu qulleessi nu wajjin hin ta'e yeroo macaafa kana xumurru kana maqaa Yesuus nu hubannaa addaa ogummaa addaa nuuf laaddu. Namoonni yaa waaqayyo macaafa kana wajjin hin dubbifne xumurre iddoo garaagaraatti macaafa dubbisuutti barsiisuutti fakkeenya taatee jiraachuutti amantoota cimsuutti qabamee jiraadhu akka jedhame maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin macaafa ofii keenyaa dubbifanne kanatti jiraachuu akka dandeenyu dubbii isaa eeguu akka dandeenyu nuuf galuu akka danda'u yeroo yerootti haala adda addaatiin nuuf ifuu akka danda'u namoota biraatiin immoo ga'uu akka dandeenyu yaa waaqayyotti jiraachuu akka dandeenyu itti jiraachisuu akka dandeenyu adaraa dabarsinee namoota biraatiin ga'uu akka dandeenyu namoota kan biraatti dabarsan akka ta'an maqaa Yesuusiin jaalala kee nuuf haa ta'u maqaan kee eebbifamu maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Okay. Asiin jeequ warri yeroo qabanii macaafa boqonnaa 22 qo'anna. Isin jiituun hin baasne takka. Macaafa boqonnaa 22 ganama dubbifannee turre warri jirtanii yaadonnu. Barii shallamna godhe taa'isa. All right.
Kanaaf amma dubbisuu isaa otoo hin ta'in macaafichi baay'ee gabaabaadha. Samariidha. Boqonnaan 22. Amma dubbisuu isaa keessa hin deebinu garuu wanta muraasa qo'annaan nuti darbee yeroo boqonnaa tokko keessa deebii maqaan isaa keessa deebii introdaakshiniin macaafaa seensa isaati kan nuti qo'anne boqonnaa tokkotti boqonnaa lama booddee ergaawwan waldaa kiristaanaa qo'annee amma boqonnaa gara 4 qaqqabutti boqonnaa 4 booddee amma boqonnaa 6tti wantoota waaqa keessaa yookiin immoo akkaataa sagada waaqa keessaa akkaataa mana qulqullummaa akkaataa teessa waaqayyoo wantoota waaqa irratti ta'anii dhalaalle boqonnaa 6 kaasee 17 dha'ichoota biyya lafaarra dhufan bara rakkinaa waggaa 7 kan jedhudha kan nuti ilaalle bara rakkinaa waggaa 7 booddee boqonnaa 17 boqonnaa 18 irratti adaba isa xumuraa adaba ejjituu baabiloonii adaba karaa hafuuraa adaba karaa kallattii hanqabatamaatti karaa mootummaatti akka biyya lafaatti koomershaalii fi spirituwaalii isa jennu jennu akkaataa amantii akkaataa siistama biyya lafaattiin qabatee hafuurrichi jiruu fi kallattii uumaan immoo kallattiitti akkaataa koomershaalii dhaabbanni isaa numti mul'atu isaa akkaataatti adabamee ilaallee boqonnaa 18 jechuudha. Boqonnaa 19 irratti gooftaa Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufuu argina. Boqonnaa 20 irratti edda dhufee booddee waggaa 1,000 fi bulchiinsa biyya lafaarraa lafuma isa duraa irratti jechuudha dhaabuu isaa argina. Kana booddee boqonnaa waggaa 1,000 booddee sana seexanni gadhiifame indagana seexanni namoota qoree namoonni filannoo argatanii waggaa 1,000 jireenya gooftaa Yesuusii wajjin erga jiraatanii booddee waggaa 1,000 booddeetti irratti ka'anii sana booddee ibiddi waaqarraa gadi bu'ee isaan fixe firdiin isaanitti kenname sana booddee lafti haaraa fi waaqni haaraan magaalaa haaraan waaqarraa gadi bu'ee boqonnaa 21 irratti lafti haaree waaqni haaree magaalaan haaraa ta'e sana booddee boqonnaa 21tti akka kanatti xumurree dhaabne jechuudha. Boqonnaa 22 keessatti garuu wanti haaraan hin jiru samariidha godhe jechuudha. Samarii godhee lafa haaraa fi waaqa haaraa magaalaa haaraa keessaa boqonnaa 22 irratti kan xiyyeeffate magaalaa haaraa sanatti xiyyeeffate jechuudha. Magaalaa haaraa jechuun Yerusaalem jechuudha. Yerusaalem ishee haaraa Yerusaalem ishee duraanii ishee gooftaan biyya lafaa irratti keessa turee fi keessatti otoo hin ta'in yookiin immoo keessatti bulchee ishee lammaffaa otoo hin ta'in Yerusaalem ishee haaraa ishee waaqarraa gadi buute yookiin immoo biyyi lafaa haaraan uumameera waaqni haaraan uumameera amma gaa Yerusaalem yookiin mandaritti haaraan magaalittii haaraan uumamte jechuudha. Boqonnaa 22 irratti gaaffii baay'eetu jira. Gaaffiiwwan namaaf hin galle baay'eetu jira garuu boqonnaawwan darbe wajjin wal bira qabne macaafota biraa wajjin wal bira qabne amma nuuf galee ilaallee bira darbina jechuudha. Gooftaan sana eebbisu. Okay. Warri WhatsApp irraa kaan isaanii amma moo yoomi moo jechaa yeroon taa'ee ammaadha booda dha'ee deebisuuf hin qabu. Yoomi si mijate barreesse fi jalqabameera inni jechuudha. Amma rikoordii gochaa hin jira. Asuma rikoordii godhachuu arguuf hin danda'a. Kanaaf yeroo isaa WhatsApp irratti barreesse amma jechuudhaaf hin danda'u. Digdamii lama boqonnaa tokko boqonnaa 22 macaafa mul'ata Yohaannisii lakkoo tokko kaasee amma lakkoofsa 5tti waa'ee Yerusaalem haaraan yeroo darbe gadi bu'uu ishee ilaallee turre. Yerusaalem haaraan kun immoo achi keessa maaltu ta'aa jedhudha. Lakkoo tokko amma 6 keessatti kan inni haasa'u. Lakkoo tokko amma 6 irratti kana booddee ergamichi laga bishaanii jireenya namaaf kennu jedha. Bishaan jireenya namaaf kennutu jira. Lagatu jira jechuudha. Riivar bishaan achi keessa immoo lagni sun bishaan qaba. Bishaan isaa akka cabbii addaatu teessoo waaqayyooti fi hoolicha biraa kan bu'u jedha. Teessoo waaqayyoo garana ta'ee teessoon hoolichaa garana ta'ee jedhee yaaduu dhiisuu dandeenya. Teessoo waaqayyoo jechuun teessoo hoolichaati. Teessoo hoolichaa jechuun teessoo waaqayyooti. Garaagarummaa waaqayyoo fi hoolicha gidduu keenyatti miti kan inni haasofnu jechuudha. Bishaan tokko asii teessoo isaa kan gooftaa biraa bahee bishaan tokko kan waaqayyoo abbaa biraa bahee akkasitti bishaan lama gadi yaa'aa otoo hin ta'in bishaanumti teessoo waaqayyoo argitanitti yoo ta'e gooftaan teessoo waaqayyoo irra taa'aa ofiirumsaa jechuudha. Ofiirumsaa waaqayyoodha. Nutumtuyyuu teessoo tokko irra teessu nuun jedheera argitan yoo ta'e.
So teessoon isaanii iddoo garaagaraa jira. Otoo jennee ilaaluu hin dandeenyu. Lagicha natti agarsiise bishaanichi karaa mandarichaa walakkaa iyyaa'aa jedha. Amma bishaan biyya keenyaa laga yaa'a. Bishaan biyya kanaa maal jedhaa? Karaa mandarichaa walakkaa yaa'aa jedha. Lagicha gamaa gamanaanis muka jireenya namaaf kennu tokkotu dhaabata. Mukti kun waggaatti si'a 12 ija waan godhatuuf ji'a ji'aan ijji irraa argama. Baalli mukichaa saba biyya lafaa fayyisuudhaaf ta'a jedha. Iddoon kun gaafii guddaa qaba gaale. Yerusaalem haaradhaa. Ammatti nuyiif magaalaa hafuuratii jetti mul'ataa miti. Yohaannis yeroo sanatti ijaan arge yookiin immoo akka nama mul'ata arguutti yookiin akka nama TV ilaaluuttidha kan inni ilaale. Wanta abaaramaan mandaritti keessatti hin argamu teessoon waaqayyoof teessoon olichaa irra deebi'ee jedha. Keessa jira hojjettoonni isaas isaaf hin hojjetu. Isaan immoo fuula isaa arguuf jiru maqaan isaa adda isaanii irratti argamuuf jira. Halkanis deebi'ee hin argamu. Waaqayyo gooftaniif isaanii ta'uuf waan jiruuf ifni ibsaa ifni aduu isaaniif hin barbaachisu isaan nama barbaraatti mo'uuf jiru. Gaafiin guddaan as keessa jiru inni tokko yeroo darbe boqonnaa 11 irraa yoo deebistanii dubbistanii lakkoofsa 9 booddee akkamitti magaalaa haaraan edda gadi buute akkamitti akka isheen safaramte maal akka isheen fakkaattu daandii ishee maal akka ta'e daandii ishee maal maqaan isaa warqiidha. Amma biyya keenyatti warqii gooldii warqaammaan na'an kalariinsaa sammuu namaatti kan dhufu waan akka kalarii warqiiti jechuudha. Kalariin warqii biyya keenya waan akka kalarii dibamee waan akka biraawunii ta'ee kalarii qabuudha jechuudha. Inni kun garuu akka sana miti. Kalariinsaa warqiidha. Garuu warqiinsaa immoo akka mastaawutiiti jechuudha. Keessa waan mul'achuu danda'a malee warqii ta'ee waan kalarii akkasii qabu miti jechuudha. Sababni isaa maal jedhaa bishaan isaa cabbiidha jedha. Cabbii ta'eetu walirra tuulamee taa'aa otoo hin ta'in akka cabbiitti adiidha jedha. Bishaan isaa. Amma bishaan biyya keenyaa lafa kanarraa yoo ilaaltan bishaan baay'ee qulqulluudha yoo ta'e akka biluu kan fakkaatudha. Baay'ee qulqulluudha namni kan yaadu akka biluu kan fakkaatudha. Garuu bishaan baay'ee qulqulluun inni jechuu irraa ittiin ka'ee bishaan isaa baay'ee akka cabbiitii fakkaata kan inni jedhuu fi qulqullummaa bishaan sanaa agarsiisa jechuudha. Qulqullummaa bishaan sanaa agarsiisa. Kana jechuun maal jechuudha? Bishaan sun yeroo dhuganii cubburraa nama fayyisaa, dhibeerraa nama fayyisaa jechuu otoo hin ta'in sababni isaa dhibeen hin jiru laala iddoo kun. Cubbuunis hin jiru, dhibeen hin jiru, waan tamaan hin jiru, waan irraa nama fayyisu hin qabu jechuudha bishaan kun. Kana jechuun maal jechuudha? Bishaan sun akkuma fayyaa namaa eegetti akkasumatti hafaa. Nama dhibu yoo dhuganii calaluu hin barbaachisu, boombaa hin barbaachisu, kilooriinii hin barbaachisu, waan filtarii gochuu hin barbaachisu, qufaan kan nama qabsiisu of keessaa hin qabu jechuu isaatidha bishaan itti kiliirii ofii isaati jechuudha malee bishaan sun qulqulluudha. Waaqayyo biraa dhufa, teessoo waaqayyo biraa ba'a, kiliiriidha. Kanaafuu akkuma jiraatanitti nama jiraachisa, qufaa nama qabsiisee nama najjeesuun, nama dhukkubsu kana jechuu isaati malee qufaarraa nama qulleessa, cubbuurraa nama qulleessa, jireenya namaaf kennannaa jechuudha. Cubbuurraa nama qulleessa jechuudha. Akka kanatti miti jechuudha. Sababni isaa dhibeen hin jiru, qufaan hin jiru, rakkinni hin jiru, dhuganii nama as keessa nama qabuun hin jiru, fayyaa namaa balleessuun hin jiru, jaardiyaa ameebaa wanti jedhamu hin jiru jechuudha. Kanaafidha bishaanichi akka bishaan biyya lafaa otoo hin ta'in kiliir kan inni ta'eef. Daandii isaa immoo mastaawutiidha laala. Daandii isaa mastaawutiidha akkaataa inni argeen jechuudha. Warqiidha gini warqiin sun keessa waan waa argamudha. Amma gaa bishaan qulqulluu kana daandii warqii kanarratti yoo naqxan akkam akka inni fakkaatu jechuudha. Bishaan biyya keenyaa daandiirra yaa'u. Bishaan biyya keenyaa lagarra yaa'u. Akka kutaa kanaatti kan baay'ee namaan galle akkamitti bishaan daandiirra akka yaa'u. Argitan yoo ta'e nuti daandiirra deemna. Qulqulloonni daandii sanarra deemu. Daandii sun warqeedha akka mastaawutii keessa waa argu. Daandiin mandaritti warqeedha jedhama boqonnaa 21 keessatti. Warqee daandiin erga ta'e namni bishaan keessa yaa'amu akkamitti yaa'aa gaafis hin ta'a jechuudha. Kanaaf namoonni maal jedhanii kaa'u ilaalcha garaagaraa kaa'u. Fakkeenyaaf kanaaf kaa'e yoo naan jettanii lagdi as jira bishaan as jira jedheen kaa'e jechuudha. Bishaan sana lagdi as jira bishaan as jira daandii sanarra ingiliffa isaa maal dubbisin yaaduma irratti gara itti baasu wallaallan dhiise jechuudha. Maalin jedhee yaade amma magaalaa biyya keenyaa baay'ee keessa argitan ittoo ta'e daandii baasaniitu daandiin tokko asiin ol deema inni tokko achiin gad deema gidduu kana maal godhu biqiltuu dhaabu. Muka tokkittiitu magaalaa sana keessa jira otoo hin ta'in mukoonni kuni maqaadhumaaf amma fakkeenyaa fi muka arbuutu jira jedhu jechuudha. Muka arbuu dhaabame jedhu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha magaalaa hundumaatti muka arbuu dhaabame jechuudha bakka istireetii daandii sanarra. Akka kanatti bakka bu'uu danda'ee yaada jechuudha. Namoonnis yaada garaagaraa kan keessaa isa kanatu irraa natti deeme jechuudha. Malee muka jireenya namaaf kennu tokkitti magaalaa keessa dhaabee bakka ishee dhumaan hafee magaalaan muka tokkitti qabdi otoo hin ta'in mukti sun daandii sanarra hundumaatti dhaabamee jira.
Mukti sun immoo gamanaaf gamana bishaanii dhaabatee jira jedha. Fakkeenyaaf kakuu moofaa irratti mukti qarqara bishaanii yoo dhaabate akka inni ta'u waa'ee jireenya namaa abdii godhatu deebi'ee latuutti fakkeeffama jechuudha. Kanarraa maal argina mukti suni deebi'ee yeroo hundumaa ija godhachuudhaa fi waan isa dhorkuun qabu jechuudha. Kutaa kanatti wanti xiyyeeffatame inni tokkoffaan halkaniif guyyaa kan jedhu jira. Kanaafuu halkan akka hin jirre guyyaan garuu akka jiru jedha. Guyyaan yeroo hundumaa bakka halkanis bakka guyyaas jira jechuudha. Ifa waan ta'eef ifti isaa guyyaa isaa biftuudhaan geeddaramee halkan isaa ji'aan hin geeddaramu saallachuun jira waan ta'eef ulfinni waaqayyo halkanistis guyyaattis yeroo hundumaa ibsa. Kanaafuu karri isaa guyyaadha waan ta'eef karri mandaritti hin cufamu jedha. Gaafii qabna iddoo kanatti. Gaafii qabna jechuudha. Warri qajeellotaa kara sanaan ol ba'u, kara sanaan gadi ba'u jedha. Ergamaan waaqayyo kara sanarra akka jiru yeroo darbe qonnaa tokkotti qo'anneera. Karra sana adda gadi ba'anii booddee maal jechuun gabaa dhaqanii nagadanii deemu moo? Biyyi lafaa jira, biyyi lafaa haaraan. Waaqni haaraan jira. Waaqayyo stiil yeroo darbe kan argine dheerinni isaa achiin amma kana dheerata, asiin amma kana dheerata, asii oleensaa amma kana dheerata. Maalitti ijaare? Waan akka inni as hin seenne godhutu jira moo silaa dhaloonni badeera biyyi lafaa. Itti faradameera. Achi keessaa ba'anii dhufanii karra kana seenuu hin danda'an. Asumatti immoo maal jedhaa warri hamaan wanti hamaan namni xuraa'oon hundumtuu seenuu hin danda'u jedha. Kara sanaan ol ba'u gadi galu jedha. Iddoo bishaanii dhaquun isaaniif kennameera jedha. Isaan irraan kanaaf warra kaaniif hubannoo hin taane jedha. Silaa dhaloonni bade biyyi lafaa bade. Inni galee miti biyyi lafaatti faradame. Dhaqeeti badee dhaqeeti du'a bara baraatti galee iddoo sana keessaa ba'uunis hin jiru. Isaan kunis jireenya bara baraatti galanii achi keessaa ba'uun hin jiru. Lafti aaraa fi waaqni haaraan isaan kana malee baachuu hin danda'u. Kanaafuu magaalittiin kun iddoo teessoo waaqayyoo taatetu kiristaanonni yookiin waaqayyotti warri amananii du'anii jireenya bara baraa keessa galan sun lafarra faca'anii iddoo hundumaa jiraatu moo magaalittii sana qofa keessa jiraatu gaaffiin isa kanaa jechuudha. Magaalittii sana keessa jiraatu yoo ta'e achi eenyutu jiraata lafa sahaaraa achi dugda duuba keessa jiru. Samsa lafa haaraadha malee magaalaa haaraa qofatu waaqa keessaa gadi bu'ee waan maqaan ishee Yerusaalem haaraa keessatti waaqa keessaa gadi bu'e malee lafa haaraa fi waaqa haaraa waaqayyo uumeera. Kana jechuun Ameerikaadhaa kaasee amma iddoo kanatti jira jechuudha lafichi. Akka kana yoo ta'e jechuudha. Lafa amman bal'atu amma uume yoo nutti agarsiisu baate lafaaf waaqa haaraa adda uumedha magaalittii bichaa waaqa irraa gadi buuse. Kanaafuu laftii fi waaqni kun magaalittii kana qofa qabatee jira ta'ee magaalittii kana keessaa qabatee jira yoo ta'e immoo alatti gadi ba'uu jedha. Gadi ba'uu ol galuu jedha. Gadi ba'uu ol galuu karaa mandarichiitti jedha. So inni kun iddoo Yerusaalem haaraa sana keessaa iddoo gadi ba'anii fi iddoo gadi galantu jedhamu gadi ba'anii magaalittii sana keessaa biyya lafa sagala gatiitti achi ba'anii deebi'anii nagadatanii iddoo ta'e dhaqanii jechuudha. Akkuma ammaa kanatti jechuudha magaalaa dhaabanii achi gara baadiyyaatti deemanii iddoo ta'e dhaqanii deebi'uu jiraa ta'e gaafita. Gara booddeetti immoo maal jedhaa warra hamaan warri hamaa godhan warri alalee warri maaliin warri xuraa'oon warri nama xureessan hundumtuu achi keessatti hin argaman yookiin immoo galuu hin danda'an ala jiru jedha. Ala jiru jechuun yeroonni kun silaa dhuman silaa firdii bara baraatti kennaman silaa kana booddee deebiin argaman jedhan kana booddee cubbuun hin jiru waaqayyoof namni bara baraan waaqayyoo namni wajjin jiraata erga akkas ta'e ala sanamaa jechuun akkamitti ala kana dhufuu danda'u seedu. Kanaaf ilaalcha garaagaraatu jira. Ilaalcha achi keessaa kan inni hordofuunis itti machu akkuma barumsa keenya kana dura baranne warri nani kana dura kaasee ofii kooti kanan deeggara siniin jechaan deema jechuudha. Fakkeenyaaf kanan deeggaru Yohaannis boqonnaa 22 kan keessatti cuunfaa jira. Barumsa cuunfaa jira jechuudha. Cuunfaa jira jechuun isa kanaan dura barsiisaa dhufes isa kanaan dura argaa dhufes walitti qabaa jira jechuudha. Walitti qabaa jira. Amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee tuman barsiisu maalan jedhaa isan gara jalqabaatti dubbadheettan deebi'a jechuudha. Akkuman yeroo darbe akkana isiniin jedha. Kana jechuun maal jechuu kooti amman akkana jedhee isin barsiisa jechuu kooti hin ta'in isa yeroo darbee isin yaadachiisu kan kaa'aa jechuudha. Kanaaf Yohaannis ilaalcha isa kanan qabadha jechuudha. Ilaalchota baay'ee jiru, ilaalchota baay'ee jiran sana isin dubbifachuu dandeessu. Ilaalcha wannoo jechaa jiru. Yohaannis tokkoffaa waa'ee bishaanii waa'ee wannoo kan jedhu akkaataan waaqa irratti ibsee xiyyeeffannaan isaa bishaaniif midhaan otoo hin ta'in xiyyeeffannaan isaa waa'ee teessoo waaqayyoo waa'ee jireenya bara baraa waan ta'eef bishaanichi sun akkaataa gamanaaf gamasii yaa'uun isaa nuyi hiika guddaa hin qabu jechuudha. Karaan kun karaa bitaa warra hin fayyine hin jennu karaa warra fayyanii hin jennu jechuudha. Sababni isaan warra fayyan bichaa achi gadeera. Lammaffaa namni fayye malee namni dhukkubsate namni rakkina qabu gidiraa qabu maal maqaan isaa imimmaan ija isaarra jiru hin jiru. Kanaaf hiika hin qabu jechuudha. Bishaan gamanaa yaa'u gamasaa yaa'u nuyi hiika guddaa hin qabu jechuudha. Bishaanichi jiraachuu isaati walii galatti. Yeroo darbee yaadatte yoo ta'e bishaan keessaa galaanni hin jiru jedhamee barreeffame.
kakuu moofaa keessatti macaafota raajotaa baay'ee keessatti galaanni akka rakkinaatti amma fakkeenyaaf galaana diimaa kanaaf kan fakkaatanii galaana yeroo jennu akka rakkinaatti akka gidiraatti akka wantoota kana fakkaatanitti akka qorumsatti saba biratti beekama. Yeroo immoo baay'ee bishaan yeroo jennu immoo akka fayyinaatti akka hiikamsaatti akka dheebuu kan nama baasutti akka nama gargaaruuf kan kana fakkaatanitti akka eebbatti fa'i ilaalama jechuudha. Isaan biratti kun hafuuratti hiikna jechuudha otoo hin ta'in galaanni hin jiru jedhe ofumaafuu biiftuun hin jiru jedhe halkan hin jiru jedhe jiin hin jiru jedhe urjiiwwan hin jiranii jedhe akkuma harcaaniif akkuma badanitti bade lafti inni haaraan dhufe kun samiin inni haaraan dhufe kun magaalaan haaraan dhufe kun kan inni ittiin jiraatuuf ittiin bulu ifa waaqayyoo qofa. Yeroo darbe argitanitti yoo ta'e namoonni biyya lafaa irraa ifa isheetiin deddeebi'u jedha. Yeroo akkas jennu biyya lafaarra gara biraa namoonni jiraatu jechuudha. Waaqayyoof mootummaa waaqayyootti kan galan irraan kan hafe daganaa immoo biyya lafaarraa ammas namoota gadi baanee arguu dandeenya isa jedhutti nu geessaa jechuudha. Inni kun macaafota warra kaanii wajjin waliin qabatu waan ta'eef nu geessu jechuudha. Kanaaf warra qajeelota bichaatu biyya lafaarra haararra jiraata warra qajeelota bichaatu samii haararra jiraata magaalittiin garuu magaalaadha. Fakkeenyaaf biyya lafaarratti akkuma amma jiraannu biyya lafaarratti akkuma jiraannu magaalittiin akkuma amma jiraattu magaalaan fakkeenyaaf Yerusaalem yeroo gooftaan deebi'ee dhufu akkuma ishee taate biyyi lafaa immoo akkuma jiru akkasuma magaalattii ishee waaqarraa gadi buute ishee teessoo waaqayyootu haaradha yookiin waaqarraa gadi buute malee kanarraan kan hafe biyyi lafaa haaraa waaqa haaraa sanarratti deebi'ee namni kan biraa jiraachuu hin danda'u isa jedhudha jechuudha inni kun. Waa'ee muka jireenyaa fi waa'ee bishaan jireenyaa argitu yoo ta'e kakuu moofaa keessatti jalqabni namaa uumamni namaa akka kana ture jechuudha. Uumamni namaa akka kana ture. Akkam ture jettanii yoo gaafattanii jalqabaa seera uumamaa keessatti akkaataa uumama namaa dhaqxanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Uumamni namaa jalqabaa waaqayyo wajjin buufata. Argitan itti ta'e yeroo Addaam fi Hewaan kufanii waaqayyo dhufee barbaadee isaan dhabnaan Addaam jedhee waamee jedhama macaafni qulqulluun. Kan jechuun maal jechuudha waaqayyo isaan wajjin jiraataa ture isaan gidduu deddeebi'aa ture jechuudha. Akkaataa ittiin isaan gidduu deddeebi'e sana hin beeknu sirriitti nuuf hin galu. Akkaataan ittiin yeroo sana waaqayyo isaan gidduu deddeebi'e hafuuran immoo fooniin immoo akka ergamaa fakkaateeti immoo akka namaa fakkaateeti immoo isa jedhu baay'eema tokko nuuf hin galu. Waan tokko nuuf ifaa miti jechuudha. Haa ta'u malee waaqayyo isaan gidduu deddeebi'aa jedha. Egaa fooniis haa ta'u hafuuranis haa ta'u. Anamma fotoonee yeroo sana laalaasin otoo jalqaba jenne dhagni namaa otoo hin kufinidha. Kanaaf qulqullummaa waan ta'eef waaqayyoon arguu jechuu dandeenya. Garuu gaafa kufan waaqayyo jalaa dhokatan malee stiil waaqayyoon arganiiru. Dhufee isaanitti uwwisee argitanitti waan ta'eef jechuudha. Firdii isaanitti dubbate isaanittis immoo uwwiseera jechuudha. Ergasii fuula isaa jalaa dhoksee tokko waan tokkotti dhufee isaanitti uwwisee aaroon akkamitti akka dinqee akkamitti akka ta'e. Garuu waaqayyo wajjin jiraachaa turan. Pilaaniin waaqayyoos akka kana ture jalqabatti jechuudha. Waaqayyo wajjin jiraachaa turan. Waaqayyo wajjin deddeebi'aa turan. Waaqayyo hojii isaanitti kenne. Mandara isaaniif dhaabe. Ofii isaaniif dhaabe baay'ee. Isaaniif dhaabe achi keessatti isaan uume isaan kaa'ee. Sana booddee waan kana nyaadhaa waan kana dhugaa waan kanatti jiraadhaa hojii kana hojjedhaa jedhee bakka kanuma bichaadha. Isaan garuu sanarra darbuu isaaniitiin kufan. Waa'ee muka jireenyaaf bishaan jireenyaa teefanii isin geesse jechuudha isa kana. Seera uumamaa boqonnaan 2 tachi deemnasti daqiiqaa tokkoof akka wannoo goonuuf jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 2. Duraan hin dubbifne yaaduma koo keessa dhufnaan maleessi boqonnaa 2. Okay. Kitaaba qabdaa waantu kitaaba qabdaa fi dubbisuu dandeessa yoo ta'e lakkoofsa 4 irraa kaasee. Kitaaba qabdaa yoo ta'e lakkoofsa 4 irraa kaasee dubbisuu dandeessa. Amma meeqatti? Namoota irraan Callisee dubbisee yeroo ta'e dhaabinsi hin jira. Seenaan uumamuu waaqaa fi lafaa akka kana yeroo waaqayyo lafa bantii waaqaatii uume namni laficha irratti hojii hojjetu waan hin turreef waaqayyo gooftaan hamma illee bokkaa hin roobsineef buuxxiin bakkeetti argamu lafa irra hin turre biqiltuun maasii keessas hin biqille
bishaan lafa keessaa ol ba'ee guutummaa irra lafaa in obaasa ture. Waaqayyo gooftaan biyyoo lafaatti nama tolche. Hafuura jireenyaa itti godhuu funyaan isaatti in baafate. Akkasitti namni uumama lubbuu qabaatee jiraatu ta'e. Yommus Waaqayyo gooftaan biyya gara ba'a-biiftuu keessaa Edenitti iddoo dhaabaa tokko in dhaabe. Nama isa tolche sanas achi keessa in kaa'e. Waaqayyo gooftaan mukkeetii ija nama hawwatan garaa garaa iji isaaniis nyaataaf ba'eessa ta'anii lafa keessaa in biqilche. Mukkeetii ija isaa nyaatanii jireenya namaaf kennu mukti hamaa fi gaarii ittiin beekanis iddoo dhaabaa sana walakkaa ture. Iddoo dhaabaa sana baasuudhaaf Eden iddoo dhaabaa sana baasuudhaaf Eden keessaa bishaan in burqe. Bishaanichi achii ba'ee gargar hiramee laga afuriin ta'e. Maqaan isaa duraa Pheeshoon. Innis guutummaa biyya Hiiwilaa lafa warqeen jiraatutti naanna'ee yaa'a. Warqeen biyya sanaas ba'eessa. Hapheen urgaa'u Saardikiyoosis achii hin argamu. Maqaan lagaa isa lammaffaa Giyoon. Innis guutummaa biyya Kuushitti naanna'ee yaa'a. Maqaan laga isaa sadaffaas Xegiroos. Inni immoo fuullee mandara Asoor gara ba'a-biiftuutti yaa'a. Lagni inni arfaffaan immoo Efraaxaas jedhama. Waaqayyo gooftaan namicha fuudhee iddoo dhaabaa Eden sana akka tottolchuuf akka eeguufis achi keessaa in kaa'e. Yommus Waaqayyo gooftaan namicha abboomee ija mukeetii iddoo dhaabaa kana keessa jiran hundumaa irraa hin nyaatta. Ija mukichaa nyaatanii hamaa fi gaarii ittiin beekan sana irraa garuu hin nyaatin. Gaafa isa irraa nyaatte garuu dhugumaan in duuta jedhe. Ergasii Waaqayyo gooftaan namichaa kophaa isaa ta'uun gaarii miti. Achitti dhaabee boqonnaa 3 lakkoofsa 6 ammoo jalqabe. Boqonnaa 3 lakkoofsa 6 irraa jalqabe. Dubartittiin ija mukichaa nyaataaf gaarii ta'uu isaa ija namatti kan tolu ogeessa nama gochuudhaafis gomjaasisaa ta'uu isaa argite. Ija isaa irraa kutattee in nyaatte. Abbaa manaa ishee isa ishee wajjin tureefis immoo in laatte. Innis nyaate. Yommus lamaanuu iji isaanii hin banamne. Qullaa ta'uu isaaniis hin beekan. Kana irratti isaan baala harbuu walitti hulluuqsisanii marxoo in hojjetatan. Kana booddee namichii fi haati manaa isaa yeroo qilleensi qabbanaa'aan qilleensa'utti Waaqayyo gooftaan iddoo dhaabaa sana keessa otoo adeemuu sagalee dhaga'anii isaan Waaqayyo gooftaa duraa mukkeetii iddoo dhaabaa sana gidduu in dhokatan. Waaqayyo gooftaan garuu namicha waamee eessa jirta jedheen. Namichi sani sagalee miila kee iddoo dhaabaa keessatti dhaga'ee qullaa koo waanan turee fi nan sodaadhe nan dhokadhes jedheen. Waaqayyos qullaa kee akka turte eenyutu sitti hime? Silaa hoo ija mukichaa isa ani hin nyaatin jedhee si abboome sana irraa nyaatteere jedhe. Namichis dubartittii ishee na wajjiniin akka jiraattuu fi naaf laattetu ija mukichaa naaf kenne. Anis nan nyaadhe jedhe. Yommus Waaqayyo gooftaan dubartittiidhaan wanti ati goote kun maali inni? Dubartittiinis bofichaan na sossobnaan nyaadhe jette. Jedha. Itti fufamoo murtoota dhaabu? Dhaabdii mutirra. Lakkoofsa 22 irraa kaasatee xumure amma kunnootaatti. Ergasii Waaqayyo gooftaan kunoo namni hamaa fi gaarii beekuu isaatiin nu keessaa akka isa tokko ta'e amma harka isaa hiixatee ija muka jireenyaa immoo fudhatee nyaachuun bara baraanis jiraachuun isaaf hin ta'u jedhe. Kanaafis Waaqayyo gooftaan nama iddoo dhaabaa Eden sana keessaa gadi baasee namichas lafa isaa ofii isaatii biyyoo isaa irraa kutame sana akka qotu hin godhe. Waaqayyo nama gadi oofee karaa isaa gara muka jireenya kennutti geessu sanas in eegsise. Isa eegsisuudhaaf
daawwachuudhaafis bakkee hedduu dhaabaa hidhan gara ba'a biiftuutiin Ureebeelii fi billaa akka ibiddaa boba'u isaa gara hundumatti naanna'uun in dhaabe. Okay. Gooftaan si haa eebbisu. Waaqayyo si haa eebbisu. Amma konseptii isaa arganneerra. So jalqaba waaqayyo akka kanatti nama uume dursee Eden gannatiidha isaaf qopheesse iddoo Eden gannati dhaaba Eden sana keessa waaqayyo namoota kaa'ee sana booda muka garaagaraa wanta isaaniif ta'u baay'ee isaaniif kaa'ee muka kana garuu nyaatinaa jedhee namoonni boqonnaa 22 wajjin mul'ata boqonnaa 22 wajjin akkamitti walitti dhufaa inni jedhu jalqabni jireenya namaa akka kana ture waaqayyoo wajjin akka kana ture akka kanatti nyaatu akka kanatti dhugu akka kanatti hojjetu akka kanatti ba'u akka kanatti galu sana booddee kufaatii isaan irraa kan ka'e boqonnaa 3 keessatti kufanii boqonnaa 4 keessatti boqonnaa iddoo ammata dubbate 3:22 booddee keessatti waaqayyo murtoo isaanitti dabarsee 3 keessatti lakkoofsa 15 booddee waan akkasii kan jiru immoo waaqayyo murtoo abaarsa dheekkamsa waaqayyo jala galanii sana booddee murtoo irratti fudhatee alatti gadi isaan baasee jechuudha achi keessa. Kana jechuun maal akka bu'aa mootummaa waaqayyo keessaa ala ba'anii jechuudha. Iddoo waaqayyo isaaniif kaa'e keessaa ala ba'an iddoo waaqayyo jiraadhaa isaan jedhe keessaa ala ba'anii jechuudha. Namni hin du'e waaqayyo biraa wajjin walitti hin dhufne muka jireenyaa wajjin walitti hin dhufne bishaan jireenyaa wajjin walitti hin dhufne bishaanota argitan jettu bishaanota jireenyaa jechuun bishaanota isaan ittiin jiraatan sana bishaanota isaan ittiin hobaasan ittiin wannoo godhan sana isaan kanaadha jechuudha. Bishaanota lagoota arfan kanatti galatti yaa'a kun kanatti yaa'a galatti bishaan sun hamaan turre yeroo sanaaf. Bishaan sun waaqayyo isaaniif kenne. Isayyuu immoo lafa keessaa ba'aniitu sooru turan. Innaa sana waa'een bokkaa waa'ee maaliin turre amma dhufee biqiltuun dhaabatee wanti nuti lafarratti ta'utti jechuudha. Waaqayyo lafuma keessaa bishaan baasetu lafarra obaasa ture. Garuu huxxii biqiltuu maalii mukti edda ture ergasii rooba kennuu jalqabee jechuudha waaqayyo gubbaarra. Adoonnoo garaagarummaa rooba kennuu fi garaagarummaa asii wannoo gochuu lafaa obaasuu maal akka inni ta'e jechuudha. Garuu bishaan sun qulqullaa'oo turan bishaan sun. Sana booddee bishaan sana keessaa hin badanii muka sana biraa hin badanii jireenya keessaa badanii jechuudha. Kana booddee namni hojjechuu jalqabee nyaachuu jalqabee namni jireenya isaa argachuudhaaf wal saamuu jalqabee wal ajjeesuu jalqabee ijoollee jalqabaa godhatanii wal ajjeesanii biyyi lafaa xuraa'ummaan guutee jechuudha. Waaqayyo irraa fagaate waaqayyo Kiristoos Yesuus hin deebisee erge. Kana booddee immoo warri isatti amantan indaganaa bishaan jireenyaa ta'anii jedhee gooftaan. Indaganaa immoo ani muka jireenyaa sanaadha jedhee jechuudha gooftaan. Kana booddee muka jireenyaa bishaan sanatti kan deebi'ee irraa dhugu deebi'ee dheebotuu jedhe. Muka sanatti kan amanu kan irraa nyaatu jedhe jechuudha. Kan anayyuu na nyaadhaa jechaanii ture Yohaannis boqonnaa jakeetti. Namoonni akkas gochuu didan. Sana booddee warra isatti amanan boqonnaa tokko Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 12. Warra isatti amanan sanaaf aboo kennee fi aboo maalii ilmaan waaqayyoo akka ta'an. Kanaafuu ilmaan waaqayyoo eessa jiraatu ture duratti waaqayyo wajjin jiraatu ture. Kanaaf boqonnaa 22 sana keessatti erga Yerusaalem haaraan gadi buute ilmaan waaqayyoo geeffamanii Yerusaalem haaraatti deebi'anii jechuudha. Yoo barbaadan ol galuu, yoo barbaadan gadi bu'uu, yoo barbaadan bishaan sana bira dhaquu danda'u. Isaan malee bishaan sana irraa dhuguu hin danda'an warri kaan. Isaan malee biqiltuu sana kutachuu hin danda'an warri kaan jechuudha. Namni amma biqiltuu sana kutachuu akka danda'utti isaaf eeyyamame jechuudha. Isayyuu immoo biqiltuun sun waggaa guutuu kan jechuun akka lakkoofsa namaatti dhagaa. Waaqayyo lakkoofsa achirraa qabaa hin beeku. Akka lakkoofsa namaatti waggaa guutuu ji'a 12 jedhama jechuudha. Ji'a 12 jechuun har'as joodhatte biqiltuun sun hin buusaa, boru joodhatte hin buusaa. Namni nyaadhoo irraan dhabe jedhu jechuu danda'u hin jiru jechuudha. Yeroo isaati jechuudha. Yeroo hundumaayyuu biqiltuun sun hin buusa. Jireenya immoo namaaf kenname. Kana jechuun namichi har'as yeroo nyaatu jireenyuma keessa jira. Borus yeroo nyaatu jireenya keessa. Wanti namni nyaatu hundumtuu jireenyuma namaaf kenna jechuudha. Nama ajjeesuu, nama miidhuu, nama kufaasuu, nama wannoon jedhu jechuudha. Kakuu moofaa keessatti garuu iddoo isaan hin nyaatin jedhamanittidha kan isaan nyaatan. Inni galee waaqayyo jireenya isaanii ture waaqayyo kufuu fi darbuu isaanii ilaaluudhaa fi waaqayyo fedhii namootaa akka yeroo bulchiinsa waggaa kumaa keessatti namni cal jedhee gooftaan Yesuus keessatti dhalate. Amantaadhumatti jechuudha fakkeenyaaf akka biyya lafaatti yeroo ilaallu. Amantaadhumatti dhalata, waldaadhumatti dhalata. Jireenya kan bulchu gooftaadha. Biyya lafaa kan bulchu gooftaadha. Hamminni hin jiru, rakkinni hin jiru, seexanni hin jiru, boo'ichi hin jiru, gaddi baay'ee hin jiru. Baay'ee wal loluun kun akka wannootti baay'ee miti. Warra fooniin biyya achi galan irraan kana jechuudha. Wal loluu walirratti ka'uun baay'ee miti. Seexanni hin jiru waan ta'eef biyya lafaa kana dugda duuba kan jiru argina irra waan ta'eef yeroo boqonnaa jaakaafne qo'annu hunduma isaa dugda duuba kan jiru seexana daabiloos seexana isa kan bara durii bofa jechuudha. Dugda duuba hundumaa namni yoo wal lole namni yoo walitti dheekkamu wal ajjeese dugda duuba isaa kan jiru isa ture. Waaqa tolfamaa yoo namni waaqeffe dugda duuba kan jiru. Amma garuu inni ichi hin jiru. Nan jeeqina.
Ay rakkisaadha uummanni isin mataa naannessaa jira. Okay, so itti deebina. So akka kanatti boqonnaan 22 maal ta'e isicha sana bakkatti deebisee jechuudha. Restoration jedhama Ingiliffaan. Restoration jechuun nama fakkeenyaaf amma constructioniin yeroo nu jedhu nan beeka jechuudha. Constructioniin hojjedhaa. Construction jechuun jalqaba dhandhee mana namaa hin balleessinaa, hin baxabannaa. Restoration jedhama jechuudha. Manichi suni wannoota ta'aa jira jechuudha. Yeroo manuma bareeda kana dhandhee caccabsinee maal jennee bakka mana moofaa caccabaa kan waggaa 100 goona jechuudha. Yeroo jalqaba dhandhee jechuudha. Bakka naannoo sanaan namni darbuun dhumtuu manni kun mana ta'a jedhee yaadu. Caccabaa isaatu jira asiin baafne achiin baafne. Inda'uun muluu isaa diiganii haaraa yoo godhan wayyuu jedha namni jechuudha. Garuu nuti iddoo caccabeessaa amma fakkeenyaaf warra diinanii naana caala jechuudha. Iddoo caccabeessaa beeku iddoo kam cabsanii iddoo kam deebisanii sirreessanii bareechuu akka danda'an. Mana muluu hiikanii wannoo jedhanii caccabsanii haaraa hojjechuu caala mana jireenya sana deebisanii iddoo sanatti deebisanii hojjechuudhaa fi iddoo inni caccabuu barbaachisu iddoo umurii hin qabne isaa keessaa baasanii deebisanii sirreessuu danda'u jechuudha namoonni. Yeroo sirratu sana mana isa jalqaba uumame sanatti gala jechuudha. Iddoo manni sun haaraa jalqaba ture sanatti deebi'ee gala manni sun baay'ee bareeda danda'u kan jalqabaa caala jechuudha. Kanaaf Waaqayyo jalqaba irratti akka kanatti isaan uume namoota kana. Akka isaan kufuu hin dandeenyetti miti garuu fedhii isaaniitiin kufuu danda'u, darbuu danda'u. Waaqayyo wajjin fedhiidhaan jiraachuu danda'u, dhiisuu danda'u. Gooftaa Yesuus wajjin waggaa 1000 warri dhalatan akka kana turan. Gooftaa Yesuus wajjin malee nama biraan argine isaan bulchiinsa mootummaa Tiraamp hin argine. Kan Raashiyaan argine hin beekan jechuudha. Gooftaa Yesuus wajjin cal jedhanii jaalalaan turanii maal jedhanii turanii maal jedhanii filannoo hin jedhamu hin qaban. Gooftaa Yesuus isaan bulchaa biyyi nagaadhaa wanti hundumtuu jireenyi nagaadhaa umurii dheeraa namni jiraata. Cubbuun seexanarraan namatti dhufu qorumsi guddaan hin jiru. Dhibeen amma kana guddaan nama jeequ hin jiru sinii galee filannoo hin qaban. Garuu gaafa seexan achi ka'ee jedhu indee maaliif seexana duukaan bunu inni filachuu jalqaban jechuudha. Seexana waggaa amma kanaa gooftaa wajjin jiraanne irraa jedhan. Waaqayyo akka kanatti fedhii bilisa isaanii keessa isaanii kaa'eetu isaan uume. Yoo jaalalaan Waaqayyo wajjin turan na wajjin haa turan. Yoo na wajjin turuu baatan immoo isa jedhu Waaqayyo isaan uume. Garuu Waaqayyo kan isaan uume jireenya Waaqayyo wajjin akka jiraatan Waaqayyo fakkaabboon isaan wajjin bara baraan akka jiraatan ture. Isaan hin dandeenye isaan wajjin jiraachuu irraa bofa dhaga'uu danda'an jechuudha akkuma jireenya waggaa 1000 sana keessatti. Waaqayyo gaa amma bofatti farade. Seexanatti farade, bofatti farade. Waggaa 1000 qofaa fedhee toon ta'in bara baraan hidhe seexanicha sana bara baraan dukkana sanatti gidiraa sanatti iddoo ibidda kuufamaa sanatti gadi darbate jechuudha. Sababii bara sanatti gadi darbatee fi Waaqayyo deebisee namoota kana iddootti deeffate jechuudha karaa gooftaa Yesuus. Iddootti deeffate bishaan inni uumama boqonnaa tokko keessa jiru sun dhufe asitti jechuudha. Bishaan laga jireenya namaaf kennu sun dhufe argitan iddoo ta'e. Bishaan inni kunis akka uumama sanaa keessa lafarra yaa'ee lafa obaasu otoo hin ta'in isa qulqulluu isa akka cabbii fakkaatu jireenyaan kan namaaf kennu ture jechuudha bishaan inni kun. Mukti argitan muka jireenya namaaf kennu muka hamaaf gaarii ittiin nyaatanii gargar baasanidha. Achi keessa dhaabee hin nyaatinaa kan jedheen. Muktichi sun hamaaf gaarii gargar baasuun akka isaaniif hin eeyyamamne isaaniif kaa'ee yeroo sana. Maaliif hamaaf gaariin akka gargar baasu isaan hin eeyyamamne yeroo sana cubbuun hin jiru waan hamaa wanti jedhamu hin jiru wanti Waaqayyo hundumtuu gaariidha. Seexanatu dhufee hamaa yaada isaanii keessa kaase sana booddee yeroo isaan dhaqanii nyaatan hamaa yaada isaanii keessa kaa'ame sanaanii qullaa ta'uu isaanii of baran. Qullaa ta'uun immoo isaan fuulduratti hamaa ture jechuudha. Garuu kan isin ajaa'ibu jalqabuma jarri qullaa turan hamaa ta'uu isaan beekan ayyaana Waaqayyootu isaaniif baay'ate. Isin galee akkuma nuti jireenya garaagaraa keessatti ayyaanni Waaqayyoo nu baay'ate hir'ina keenya otoo hin beekin nu dhoksee mudaa keenya nu dhoksee nama fuuldura nu dhaabee nu tajaajilchiisee nu jiraachisee jennu gaafa garuu ayyaanni Waaqayyoo nurraa sokku akkuma nuti duwwaa ta'uun isaa nuuf galu jarri kuni gaafa dhaqanii cubbuu hojjetanii waan gaarii waan akka Waaqayyoo taaneen wanti isaan beekanii Waaqayyoo fuulduratti qullaa ta'uu isaa of baran jechuudha. Isin galee. Waaqayyo fuulduratti guutuu taaneeti miti nuti kan tajaajilaa jirru qullaa ta'uu keenya wallaalaa ta'uu keenya gaddeebi'aa ta'uu keenyatti Waaqayyotti mul'ata. Garuu Waaqayyo karaa gooftaa Yesuusiin guutuu nu godhee ayyaana nuuf kennee cal jedhee qullaa keenya dhoksee nu jiraachisa nu tajaajilchiisaa jechuudha. Jarri sun gaafa isa kana argan isa kana. Kanaaf iddoo kanatti namni akka nyaatu eeyyame Waaqayyo. Isin galee jalqaba eeyyamuu fi didee kakuu fakkatti nyaatin jedha. Asitti garuu akka nyaatu eeyyameef warra fayyanii warra dhaabatanii warra jireenya isaanii gooftatti kennaniif jechuudha. Akka muka sanarraa nyaatan eeyyameef akka bishaan sanarraa dhugan eeyyameef akka ol ba'an akka gadi galan eeyyameef jechuudha. Kanaafuu gooftaan teessoo isaanii gidduutti isaan gidduu jiraachuu barbaade. Argitaniitu kakuu moofaqatti iddoo addaamii sanatti Waaqayyo isaanii wajjin jira ture. Waaqayyo isaanii wajjin jira ture. Eessa akka dhaqe hin beekan yeroo sanaaf Waaqayyo jechuudha. Wajjin dhaabatee jiraasaa achirraa siqee jiraasaa akkuma addaamiif Hewaan otuma wajjin deemanuu Hewaanitti yeroo bofti haasa'u addaam dhaga'ee dhiisee hin beeknu. Namoonni baay'een dhaga'ee yookaan dhageenyedha. Waa'ee muka jireenyaa kanarratti namooti wal mormu. Kaan isaa muka jireenyaa muka lamatu jira. Mukti jireenyaa tokkodha. Mukti hamaaf gaarii ittiin immoo gargar baasan tokkodha. Macaafa qulqulluu keessattis immoo iddoo garaagaraatti akka garaagaraatti haasa'a. Garuu
noormaalii iddoo kanatti wal jala jijjiirati kan inni haasa'u. Boqonnaa 22 jalatti yoo argitan garuu muka jireenyaadha malee muka nyaatanii hamaaf gaarii gargar baasan kan jedhu hin jiru. Haa ta'u malee mukti gamanaaf bishaaniif garasii garanaatiin gamanaaf gamasiin mukti dhaabatee ture muka jireenya namaaf kennu tokkotu dhaabatee ture. Tokko inni jedhu lakkoofsa tokkitti ta'uu jechuusaa ta'uu dhiisuu danda'a. Muka tokkotu dhaabatee achi ture yoo jennee mukti dhaabachuu isaati malee yeroo baay'ee lakkoofsa tokko ta'uu isaa miti jechuudha kan inni ibsu. Yeroo akka kanatti waaqayyo gidduu jiraatee teessoo gidduu buufatee ifa isaaniif kenna. Kanaaf teessoo waaqayyoo gidduu isaanii jira waan ta'eef wanti isaan mana qulqullummaa barbaachisu hin jiru jedha. Seegalee mana qulqullummaa dhaqanii iddootti sagadanii ol ba'anii waaqayyoon itti barbaadatan hin jiru. Waaqayyo isaan fuuldura jira waan ta'eef ilaashii kana qabadha. Waaqayyo isaan fuuldura jira waan ta'eef dhaqanii mana qulqullummaatti yookiin iddoo tokkotti yookiin waldaa kiristaanaatti yookiin waan akkasitti waaqayyoon barbaadatan jechuudha. Waaqayyo already isaan fuuldura jira isaan arga. Isaanis immoo isa argu fuulatti isa kana sirriitti qabadha jechuudha. Lakkoofsa 3 irra jira maal jedhaa? Teessoon waaqayyoo fi hoolichaa ishee keessa jira. Hojjettoonni isaas isaaf in hojjetu lakkoofsa 3. Amma deebi'ee lakkoofsa 4 isaan fuula isaa arguuf jiru maqaan isaanii adda isaanii irratti argamuuf jira. Kanaafuu isaan isa argu innis isaan argaa. Kuni karaa tokkoon karaa ijaatiinis sababni isaa jireenyi keenya jireenya hafuuraati iddoo sanatti foon du'aa ka'uuti foon geeddaramaadha. Akka ammaa kana limiitii miti jechuudha inni tokko. Kanaafuu waaqayyoon kallattii an arguu dandeenyadha. Waa'ee waaqayyoon arguu irratti macaafni qulqulluun kakuu moofaa keessatti ebeluu waaqayyoon argeera. Ebeluu waaqayyoon dugda isaa argeera fuuldura arganii jiraachuu hin danda'amu. Asitti immoo kakuu haaraa keessatti iddoo kanatti adda jireenya bara baraatti namni galee booddee waaqayyoon arguu hin danda'a kan jira. Waaqayyoon arguun waaqayyo isa kamii? Isa jedhu irratti garuu walitti bu'iinsa jira. Yesuus Kiristoos dhumatu teessuma waaqayyootu teessuma Yesuusitti erga akkas ta'e immoo lama ta'uu teessoo waaqayyoo teessoo Yesuus jechuun maal barbaachisa? Teessuma jedhee yoo dhiisee waaqayyo yookiin teessoo waaqayyo jedhee yoo dhiisee. Kanaafuu nuti akkatti amannutti waaqayyo abbaa waaqayyo ilmaa waaqayyo hafuura qulqulluu sadanuu waaqayyo tokko yoo ta'an garuu maal maqaan isaa qaaman gargar jennee amanna. Akkamitti walitti jiru adda qofa qofaa ta'anii jiru wal gubbaa ta'anii jiru hin beeknu gaafa dhannee jiru argina. Garuu Yohaannis teessoon Yesuus iddoo kanaa teessoo waaqayyo iddoo kanaadha nuun hin jenne jechuudha. Garuu teessoo waaqayyo teessoo gooftaatu keessa jira. Teessoon hafuura qulqulluu immoo eessa jira? Macaafni qulqulluun immoo maal jedha? Inni gooftaa jedhame immoo hafuura qulqulluudha iddoo tokkotti immoo. So waaqayyo gooftaa waaqayyo abbaa waaqayyo ilmaa akkana caccabsanii keessaa baasanii ilaalanii gargar baasanii barbaadanii jechuun nama rakkisa jechuudha. Gootummaatti bira gahuu hin dandeenye amma arginutti. Kanaafuu warri kaanii waaqayyo abbaa argine jennaan macaafa qulqulluutu jedha. Sorry waaqayyo gooftaa Yesuus hin argine taananii waaqayyo abbaa akkamitti hin arginu? Sababii kanaatiif anaan yoo na argitan gooftaa waaqayyo abbaa argitanitti waan ta'eef gaafachuudhuma iyyuu hin qabdanii jedheen Yohaannis keessatti qonnaa 14. Kanaafuu yeroo achi dhannee maal waaqayyo abbaa nu agarsiisi jechuu hin dandeenyu jechuudha. Waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ulfina isaa macaafa qulqulluu kana keessatti nu barreeffame kan baay'ee nama dinqu. Waaqayyo abbaan garuu akkana fakkaata. Hafuurri qulqulluun innaa taa'u akkana fakkaata jedhee nutti himte. Waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos garuu miilli isaa akkana fakkaata, ijji isaa akkana fakkaata, gurri isaa akkana fakkaata, maalummaa isaa akkana fakkaata jedhee nu barreessa jechuudha. Piikcharii isaa keessa keenya kaa'eera. Piikcharii sanaan dhaqnee innaa arginu akka jireenya ammaatti gaaddidduu nutti fakkaata, bitaa nutti gala. Phaawulos maal jedhaa? Amma yeroo arginu akka nama mastaawutii ilaalee yeroo achi garagale deebi'ee eenyummaa keenya deebi'ee irraanfatuutidha jedha. Kana jechuun har'as hin qo'anna waan xiqqoo ishiin nuu gala amma immoo ni irraanfanna deebinee immoo qo'anna nuuf hin dhufu jechuudha. Yeroo achi geenyu garuu guutummaan jireenya keenyaa akkuma ofii keenya inni nu beeke yookiin beekamnetti akkuma nuuf beekuuf jedhu miti yeroo tokko namni dhugaa innaa dubbatu akka nuuf beekutti hin beeka waan kana jechuun ani beeka namni biraa na beekuu dhiisuu danda'a jechuudha. Ani ofii koo sirriitti hin beeka. Dadhabina koo cimina koo baay'ee sirriitti hin beeka sayyuu kan na jalaa dhokate jiraachuu danda'a malee. Akka kanatti hin beekannaa akkuma ofii keenya beekamne kanatti isaan fuulatti arginee isa beeknaa jedha. Tokkoffaa gaaf sana gooftaa Yesuus isa kam jennee adda barbaaduun dhandhu namoota miliyoona samtiingi keessaa warra uffata adii uffatan kana keessaa warra calaqqisoo ayyaanni kennaman keessaa gooftaa Yesuus isa kam hin jennu jechuudha gaaf sana. Tokkoffaa beekumsa kanan nuu kennama. Sababni isaa mukta kana nyaachuun nuuf eeyyamameera. Bishaan kana dhuguun nuuf eeyyamameera. Jireenya qabaachuun nuuf eeyyamameera. Beekuu hamaaf gaarii gargar baafnee beekuun nuuf eeyyamameera. Beekumsa samma qabnu kanaan miti jechuudha. Beekumsa isa jireenya bara baraatti qabnu keessattidha jechuudha. Beekumsi nuti qabnu. Beekumsi nuti qabnu waaqayyo wajjin wal qixxeessa yookiin gara sanatti nu geessa osoo hin ta'in akkuma waaqayyo nu beeketti nutis waaqayyoon beekna jechuudha. Yeroo sana fedhii waaqayyoo isa kamii jennee tiksiidhannee dubbisuun hin barbaachisu jechuudha. Waan gooftan yaadu waan gooftan nurraa barbaadu yeroo sana nuuf gala already jechuudha. Isaaf hojjetudha. Fuula isaa dhaamannee isaaf hojjenna gaafa sana. Amma asitti walitti tajaajillaa kaan keenya keessaa fudhannaa kaan keenya fudhannu kaan keenya ameen jennaa kaan keenya ameen hin jennu kaan keenya nuu galaa kaan keenya hin jennu. Gaaf sana garuu gooftaadhaaf hojjechuun sirrumatti nuuf galeetuma halkaniif guyyaa sayyuutti dadhabnee hojjenna.
Namoonni baay'een jireenya bara baraatti amma yoon boqochuu baadhe jireenya bara baraatti dhaqee boqadhaa naamni jedhu jechuudha. Yeroo dhandhe inda'uun baay'ee biizii taana. Baay'ee biizii taanee inda'uun hojjenna jechuudha. Yeroo iyyuu hin qabnu. Yeroo dhandhe amma baay'ee biizii dha yeroo sana garuu baay'een biizii ta'a. Gini maatii koo tajaajiluu fi miti biizii kan hin ta'u. Dhaqee hojii namaa hojii mootummaa tokko hojjechuuf hojii gooftaa hojjechuuf yeroo sana biiziin ta'a jechuudha. Namootatti wangeela dhugaa ba'uun hin jiru. Maal jechuun hin jiru. Maal jechuun hin jiru. Akkamitti biizii taata? Yoo jettanii waaqayyoof sagaduun biizii nu godha jechuudha. Hojii waaqayyoof hojjechuun biizii nu godha jechuudha. Waaqayyo kakuu moofaa keessatti addaamin yeroo kaa'ee kana tottolchi kana sirreessi jedhee kaa'ee ture. Baay'ee lafa isaa ta'aadha. Waaqa isaa ta'aadha malee hojiin nuti qabnu iddoo sanatti hojiin jiraachuu mala jechuudha. Waaqeffannaan halkanii guyyaa gadi jechuun ol jechuun isaa mataa kan nama dhukkubsu jechuudha. Garuu mataan dhukkubuu iddoo sana mata bowwoon hin jiru, dhibeen hin jiru, gaddi hin jiru, siqiquun hin jiru, wayyoo dadhabee hirribni na qabee nan bakka ka'een gadi ciisan hin jiru, halkan hin jiru gaa. Halkan hin jiru, gadi ciisuun hin jiru, dadhabuun hin jiru, dhukkubsachuun hin jiru, maal jechuun qullaa ta'uun hin jiru, waan ofii keessanii yaaddoftan tokko hin jiru, waan nyaadhadhaan maal dhugaadha wanti isin yaaddoftan hin jiru. Yoo akkas ta'e namni waan yaadda'uuf hin qabu taane waaqayyoon tajaajilu waan hin dandeenyeef hin qabu jechuudha. Sababni isaa waaqayyo yoo ibsaa ta'e waaqayyo ifaadha. Yoo bishaan ta'e kunooti bishaan isaa jireenya namaaf kenna. Yoo muka ta'e mukti isaa jireenya namaaf kenna. Yoo dubbii ta'e dubbiin isaa jireenya namaaf kenna. Yoo waaqayyo ta'e waaqayyo kun as jira iddoo inni jiru wallaalu. Fuulli isaa immoo nuuf akka ammaa akka gaaddidduu tokkootti hin tajaajiludha. Akka gaaddidduu tokkootti namni jechaa hin tajaajilu yeroo sana. Waaqayyo nuuf fuuldura jira waan ta'eef waaqayyo ilaalaa. Yeroo akkana garagallee akkana deebinu isa gaa akkana garagaluuf achi deebi'u gara kamitti akka garagallu hin beeku garuu yeroo akkana garagallee achi deebinu ammas waaqayyo ulfina haaraa qaba. Yeroo gajjannee ol deebinu ammas waaqayyo ulfina haaraa qaba. Otoo isa gammannu, otoo isa dinqisiifannu, otoo bakka nuuf galeen xumurin, otoo bitaa nutti hin galin, otoo wanti hundumtuu gaaffiin nutti hin uumamin, otoo waa'ee ijoollee keenyaa hin yaadda'in, waa'ee maatii keenyaa hin yaadda'in, waa'ee mana sasitti ijaarrannee otoo waan tokko hin yaadda'in. Waaqayyotti gammaduu keenya qofaan bara baraan jiraanna. Sayyuu bara baraan jechuun waggaa kuma tokko waggaa kuma lama miti. Bara baraan jechuun jireenya isa dhumaa hin qabne jechuudha. Sana booda waaqayyo lafa haaraa kan biraa uumuu danda'a dhimma keenya. Waaqa kan biraa uumuu danda'a dhimma keenya. Nuyin immoo akka ergamoota isaa godhee nutti fayyadamuu danda'a tarii lafa kan biraa uume dhimma isaati. Isin galee garuu akkamitti waggaa amma kanaa dandeenyee jiraanna ta'e humna yaaddessaa jechuudha. Waggaa something waggaa kuma tokko waggaa miliyoona waggaa lakkoofsa hin qabne maal goone jiraanna jechuun isuma irra deddeebinee hojjenna hin jiru wanta akkasii isa irra deebi'anii hojjechuun. Waaqayyo waan hundumaa haaraa nan godhe waan ta'eef wanti hundumtuu haaraadha. Argitan itti yoo ta'e immoo namni mana haaraa hin quufu gaafa isheen moofa'uu jalqabdu qoo. Amma manni iddoo sanatti naaf kenname kiraa isaan kafalu manni isaa haaraadha. Borus gadi hin deemu ulfinni isaa ol ka'aa deema. Dabalaa deema. Har'a iddoo nan itti argee jedhe boruun isaa immoo dabalaa deema. Jireenyi keenya akka kanatti dabalaa deema jechuudha iddoo sanatti. Kanaaf waaqayyo iddootti ristoorii godhe isa jalqabaa. Isa jalqabaa sana ristoorii godhe isa jalqaba waaqayyo seera uumamaa kana keessatti nuu dhaabedha. Namni akka sanatti jiraachuu dadhabnaan isarra kan caalu ayyaana baay'ise iddoo kanatti. Muka jireenyaa sana akka nyaannu nuu eeyyame. Bishaan jireenyaa akka dhugnu nuu eeyyame. Waaqayyoon kallattiidhaan teessoo isaa nu gidduu godhateetu taa'uu barbaade jechuudha. Masaraa waa'ee masaraa isaatii argitanitu masaraan isaa akkamitti akka hojjetame mandarittiin akkamitti akka hojjetamte fageenyi akkam akka ta'e warqii kan biyya waaqaa isa hin dulloomne dhiisati kanum biyya lafarraa ilaalaa jechuudha. Warqiidhumaan meema warqiin immoo hafu warqii ammoo mastaawutii irra cimaadha adoonnoo warqii natti fakkaate mee mastaawutiidhuma ilaala manuma nama biyya keenyaa mastaawutiin ijaarrate manuma something by something yaa taatu xiqqoon yaaraat maatiin immoo 20 haayamu maal jettu biyya keenyatti waan ta'e waan akkasii kan jedhamu. Manuma akkasii tokko namni warqiin ijaarrate ilaala. Yookiin immoo konkiriitii biyya keenyaa isa waggaa 2-3tti deebi'ee tatarsaa'u sana ilaala. Namni sanaan ijaarrate namoota gidduutti ulfina akkamii akka qabu jechuudha. Waaqayyo garuu mana waaqni ijaare mana namni ni ijaarre mana gooftaan Yesuus maal jedhe yeroo boqonnaa 14 achittan dhaqee isinii qopheessaa jedha. Manichatu ijaaramee hin xumuramne isaan beeku garuu mana abbaa koo keessa bakka jireenyaa baay'eetu jira jedha. Gini akka kutaa sanatti maaltu hin qophoomne teessota sun qophoomne jechuudha. Waaqayyo gooftaan bara sana keessota gaa qopheessuudhaaf deeme jechuudha gooftaan Yesuus iddoo kanatti. Teessota isinii qopheessa gaafan immoo maal jedhe qopheessee xumuru jedhe. Har'a kootti gooftaa Yesuus maaloo jennee hin dandeenyu jechuudha. Teessota qopheessee xumure yoo ta'e namoota isaatiif hin dhufannu jechuudha. Akkamitti teessoon isaa akkana qabaasaa achi taa'an hin teenyaa isaan dhaabannaa isaan beeku. Hojii ergamoota maal jedhaman kun. Mul'ata Yohaannis keessatti garuu kan nuti argine jaarsoliin 24 akka teessoo qaban argineera. Waaqayyo teessoo akka inni qabu argine.
teessoon isaa maalirraa akka hojjetame akkam akka ta'e hin beeknu. Garuu teessota isaaniirra taa'uudhaaf yeroo hin arganne jirtu. Teessoon isaaniif kennamaniiru. Gooftaa Yesuus maal jedheeni bartootaan iyyuu isin teessota teessanii qomoo Israa'el 12 irratti firdii kennuuf jira. Teessoon sun jira akkamitti akka hojjetame eessaa akka hojjetame hin beeknu. Teessoon sun illee sababa bulchiinsa waggaa 1000 ta'uu danda'a, mukarraa hojjetamuu danda'a, warqirraa haroonnoo akka mana mootummaa tokkotti jechuudha. Manni mootummaa inni waggaa 1000 sun eenyutu ijaare? Yoom ijaarama? Gooftaan dhufee akkamatti gadi bu'ee dhaqee iddoo Naatanyaa'oon Israa'elii taa'u dhaqee keessa seenee taa'amu mana haaraa yeroo wayii kennameeftu manni haaraan mootummaa haaraan ijaarama. Haroonnoo sayyuu waaqarraa yoo gabbuuse maal dhibana jechuudha. Akka kanatti waaqayyo deebi'ee iddootti isa deebise waan hundumaa. Isinii galee kanaaf ristooreeshinii jedhama. Boqonnaa 22 lakkoofsa 6 booddee kan jiru barumsa haaraa miti. Konfirmeeshiniidhaan kun. Konfirmeeshinii jechuun iddoo Yohaannisitti argaa ture inni sitti agarsiisaa ture kun dhuguma isa jedhudha. Yeroo sanatti dubbiin kun hundinuu amanamaadha, dhugaadha. Waaqayyo gooftaan hafuurota raajoonni ittiin dubbatan kan abboomu wanta dafee ta'uun irra jiru hojjettoota isaatti agarsiisuudhaaf ergamaa isaa ergee jedhee jedha. Eenyu akka jedheen hin beekamu ergamaatu jedheen isatti fakkaata. Ergamaa isaa kana erge yookiin ana kana erge waaqayyo gooftaadha. Waaqayyo gooftaan isaa kam akkanaan hin jennu waaqayyo gooftaan isaa hafuurota raajota dhugaa dubbisuudha. Raajota kan dhugaa dubbisu sun hafuurota kanaafuu ati immoo raajidha. Ani immoo waaqayyo sanatti na erge hafuura kanaan sitti agarsiise boqonnaa isa jalqabaatti deebisee rivaayiz gochaa jira jechuudha. Akkamitti jalqaba akka hafuuraan akka guutame akkasitti agarsiisaa jiru. Isa kana dhugaa baafee jedha jechuudha. Inni dhufu suni jedha inni dhufu sun jechuun inni gooftaa Yesuus akkana jechaa jira. Maal jedhee kunoo ani dafee nan dhufaa jedha. Otoo isaan kana mul'ata hundumaatti agarsiisee magaalittiitti agarsiisee jennaan Yohaannis akkuma yeroo darbee jechuudha. Maal amma dhuguma kun amma kana ta'ee dhugaa ta'a jechuun kun yeroo tokko waan sammuun keessa hin amanne yoo isinitti namni akkasumatti amanuun sin jibbisiisaa jechuudha. Maal amma keessa darbe akka malee hin jennu waggaa kuma jiraachuun ookee bareedaadha. Nun gabama waggaa kuma tokko Yesuus wajjin jiraannee yoo dhumne jechuudha jara sana wajjin. Akka waggaa kuma tokko jiraanne gaa jireenya jechuun baay'ee waggaa kuma tokko jechuun kofa goora. Namni waggaa 100tti dulloomame jedhamu waggaa kumatti jechuun kooda amma 100 jiraanne sana si'a 10 dulloomne jechuudha. Waggaa kuma tokko dandeenya yoo eegne umuriin keenya tarii akkama solaalaa yeroo jalqabaa inni dheerataa jedhama jaamni qulqulluu iddootti deebisaa jechuudha gooftaa Yesuus dursee lafarratti iddootti deebisa. Achii ka'ee warra lafarratti iddootti deebi'uu didan hin balleessaa warra kaanitti mootummaa haaraa fi jireenya haaraatti isaan ceessa. So kanaaf maal jedha ani dafee nan dhufaa jedhe. Kana booddee maal jedhe warni inni kennee dubbii macaafa kana keessatti raajii dubbatame kan eegu attamaa gammadu boqonnaa jalqabaarra jiran. Boqonnaa jalqabaarra jira. Namni sagalee isaa ol kaasee dubbisu namni isa dubbifame kana dhaga'ee eegu itti jiraatu akkamaa gammaduu kan jiru jechuudha. Achirra jira. Achirraa dhufee jechuudha. Samarii gochaa jira. Gooftaa Yesuustu deebisee walitti qabsiisaa jira jechuudha kitaaba kana. Ani Yohaannis kana hundumaa dhaga'ee argee sana booddee edda raawwadhee ergamaa isatti dubbataa ture isatti agarsiisaa kan ture kana maal godhee isatti sagaduudhaaf miila isaatti gadi kufeedha. Ammas si'a lammaffaadha. Yeroo darbetti sagadeera boqonnaa 19 keessatti. Itti sagadeera ture jechuudha. Boqonnaa 19 keessatti. Itti sagadee ture ergamaan sun sana akkasuma jedheen ergamaan isa sana ta'uu danda'a kan biraa ta'uu danda'a. Garuu kan isin ajaa'ibu akkuma isa jalqabaa ta'e maal jedhe kana gochuun siif hin ta'u. Ansiif obboloota kee warra raajotaaf warra dubbii macaafa kanaa eeganiif. Kana jechuun raajota qofa otoo hin taane warra dubbii macaafa kanaa akka fakkeessan dubbifatan warra eeggatan warra raajii dubbatame isa kana eegan hundumaa warra itti jiraatan hundumaa kanaaf hidhata hojiiti wajjin hojjennaa jechuudha. Kanaafuu maal godhi jenneen waaqayyoof sagadii jedhee jechuudha. Kanaaf sagadii waaqayyoof sagadii jedheen jechuudha. Kanaaf erga waaqayyoo milikkita amma kanaa hafuura qulqulluu amma kanaa dhoksaa amma kanaa jireenya hin jirre amma kanaa waaqayyo fidee namatti agarsiise. Nama jireenya amma kanaa namatti agarsiise. Wanta hin jirre amma kanaa namatti agarsiise. Wanta bara baraa amma kanaa namatti agarsiise. Naaf hin sagadin jedha erga ta'e Maariyaam ishii waan tokko guyyaa tokko nutti hin agarsiifne wanti sawumti ittiin sagannuuf hin jiru jechuudha. Allah ta'edhaan isa guyyaa gaaf tokko abjuudhuma milikkita yookiin waan ta'e namaaf hin kennine raajiillee nama hin dubbifne jechuudha. Kan dhoksaa bara baraaf gara fuulduraa waggaa miliyoona samtiin booddee jiru namatti mul'isu dhiisiti. Waanuma dhaallee waanuma tokkollee kan namatti mul'ifne wanti nutti sagannuuf sababuma inuma hin jirre jechuudha. Sababuma hin qabne jechuudha waan sagannuuf. Nama akka keenyatiif waan sagannu hin jiru. Nama du'aa guyyaa tokko yoo abjuudhaan kiraan dhufee nu sodaachise irraan kan hafe mul'ataaf jireenya bara baraa kan namatti agarsiisu hin dandeenye nama sana waanuma sagannuuf hin qabnu jechuudha. Ergamaa jalqabaa kaasee macaafota boqonnaa 22 kana milikkitaaf dhuma baraa rakkina bara baraa ammaa kaasee amma bara baraatti wanta jiru namatti agarsiisee gara jireenyatti kan nama fide. Naaf hin sagadin waaqayyoof sagadi ani si wajjin numa hojjenne qixxuma bakka ani ergamaadha ati hojjetaa raajii waaqayyooti
bakka garaagarummaa hin qabnu nuti lachuu saganni nuuf hin ta'u nuti lachuu gara tokkotti riippoortii goona siin jedha erga ta'e wanta biyya lafaa kana wanta du'aa kana wanta du'uu wanta darbuu wanta waanuma tokkoof sababii hin qabnu jechuudha waan nuti sagannuuf. Kanaafuu maal jedhetti dabalee jedha barri kun itti raawwatamu waan dhiyaateef dubbii macaafa kanaa raajii dubbatame mallattoodha hin cufin. Argitan iddoo ta'e Daani'eel keessatti yeroo darbe qo'annee turre. Daani'eel keessatti bakka yeroon isaa waan ganaa gara fuulduraati waan ta'eef Daani'eel hubachuu dadhabe. Mul'ata hubachuu dadhabeedha. Mul'ata argeeti akkuma keenya yeroo tokko abjuutti xiqqoo wayii arginee nuu galuu deebitaa nutti galee mataa keenya naannessu irraa nu dammaqsu sana akkasuma sana mul'ata jechuu hubachuu hin dadhabe baay'een yaade mataan na zooree jennaani mataa of hin zoorsini mul'achi waan gara booddeetti ta'uudha kan inni agarsiisu waan ta'eef dhiisa amma bara kana keessatti hin ta'u itti hin cannaqamiti mallattoo waan cufii jedhe jechuudha. Namoonni dubbisuu maal itti cannaqamuun barbaachisu jechuudha mul'atichi. Isa kana maal jedhan garuu wantichi kuni wanta yeroo dhiyooti wanta ammaati wanta dafee ta'uun irra jirudha. Kanaafuu namoonni akka dubbisanitti akka arganitti caafii kitaaba godhi malee hin cufini yeroo darbee argitanitti akka kitaaba ta'utti caafii mul'ata amma argitu jechuudha. Kanaafuu Yohaannis mul'ata innaa argaa deemudha. Jedhee barreessaa deeme ta'utti inni mul'ata argee gara hawwatee hafuura waaqayyootiin duubatti deebi'ee gaggeeffama barreessetti ana manaa jechuudha malee iddoo kanatti maal jettee jedhee ergamaarraa sisirreeffachaa hin deemne jechuudha. Kanaafidha kan inni dugda duubatti garagalee si'a tokko haasa'uuf si'a tokko fuulduratti dabalee kan inni haasa'u jechuudha. Akka namaattidha malee akka ergamaatti afaan ergamaatiin miti kan inni nu barreesse waan ta'eef. Kanaafuu inni waan hojjetu jal'aa kan hojjetu jal'aatti hafuufuu inni of xureessu ittumaa xuraa'uu inni qulqulluun ittumaa faa qulleessuu qajeelanii qajeelma isaa hojjetu waaqayyoo kan qulqullaa'u jedha. Namoonni baay'een tiksiisa kana dubbifataniiti. Inni jal'aa hojjetu jal'aadhuma isaa hojjetu jedhee nama caafni qulqulluun inni qajeelaa hojjetu. Kanaafuu waaqayyo abbaa tokko jal'aa godhee uume abbaa tokko qajeelaa godhee uume yoon of fan qulleessa hin danda'u yookaan of hin jal'isa yoon hin danda'u waaqayyo durseetu akkasumatti nu qopheessa kan jedhu tiksi kan biraa wajjin waaqayyo warra jalqaba yaade waameera namni isa yeroo hojii walitti qabsiifatanii bakka namni ofii isaati waan tokko gochuu hin danda'u jedhu. Lakkinni kun akkana jechuuti Yohaannis kan jechaa jiru. Maal jechuudha yeroon hin jiru jechuudha namni kun. Hamma yoo qalbii geeddaratti malee kana booddee boru iftaan jechuu hin dandeessu jedha. Sababni isaa yeroon gooftaan Yesuusitti dhufu hin beekamu dingata. Inni amma jedhu suni yeroo sanarraa kaasee waggaa 5 yookiin waggaa 2 jechuu otoo hin ta'in dingata dhufa gooftaan. Dingata dhufa. Namoota fuulduratti argitanitti yoo ta'e waggaan 1,000 gooftaa duratti akka guyyaa tokko ta'uu danda'a. Kanaafuu waaqayyo lakkoofsa keenyaan hin jijjiiramu jechuudha. Akkaataan sa'aatii waaqayyo akkaataa sa'aatii keenyaa miti jechuudha. Namoonni edda gooftaan akka waggaa 3 darbeeraa jechuu danda'u jechuudha. Garuu gooftaadhaaf akka kana miti. Kanaaf yeroon itti qalbii geeddaratan hin jiru amma yoo geeddaratan malee amma yoo deebitan malee amma yoo qajeelchitan malee kanaafuu amma dafaati gara jireenyatti deebi'a. Hin jiraattan taanaan yeroo biraa yeroon geeddaratan hin jiru jechuu isaatiidha kan inni kan agarsiisu. Inni dhufu sun immoo jedha lakkoofsa 12 gooftaa jechuudha. Kun waan dafee nan dhufaa gatii isaa addumaddaan akka inni hojii isaatti hojjetetti dafee nan dhufaa jechuun inni jal'aa hojjetu gatii isaa nan fida dafee immoo nan dhufa. Kanaafuu namni dafee qalbii geeddachuu danda'aadha jechuudha. Kan ta'an alfaadhaan uumee gadhaa isa duraatti isa dhumaatti isa booddati isa jalqabaatti jedhe jechuudha. Kana jechuun gooftaan Yesuus isuma duratti turetti dhufa. Raajoonni amma kakuu moofaa keessatti waa'ee isaa raajaa turan. Kakuu haaraa keessatti yeroo inni dhufu isa miti jedhan namoonni. Sababni isaa akkaataa itti raajoonni raajanii wajjin bitaa isaanitti gale. Akka sanatti hubatanii akka sanatti eegaa hin turre jechuudha. Ammas immoo nuti waa'ee kakuu moofaa dhimma baay'ee hin qabnu. Gooftaan Yesuus already qaaman kakuu haaratti dhufe. Deebi'ee nan dhufaa nuun jennu. Kanaafuu gooftaan Yesuus akkaataa jalqabatti dhufe beekna. Isicha sana gooftaa Yesuus hin dhufne inni amanna taanaan amma deebi'ee lammata dhufaa yaada keessatti amanuu hin dandeenyu jechuudha. Akka gooftaan jalqaba dhufe sanatti immoo deebinee eeguus hin qabnu jechuudha. Sababni isaa gooftaan araaraa fi miti amma kan dhufu fayyinaa fi miti kan dhufu. Gooftaan already warra fayyan fudhachuu fi kan hin dhufu. Warra kaan irratti immoo dheekkamsa isaa dhangalaasuu kan dhufu. Kanaafidha yeroon qalbii geeddaratan hin jiru. Yeroon dhufetti ariifattaadha. Yeroon dhufetti firdiin koo raawwatamaa qalbii geeddarannaadhaaf yeroo isiniif hin kennu jechuu isaati hiikansa. Okay. Kanaaf anu isuma jalqabaa isuma dhumaadha inni jedhu jalqabni isuma duratti turedha malee haaraa tokkotu lafaa akka Yerusaalem haaraa jechuudha. Akkasitti lafaa uumamaa waan biraa waan eegnu wayii waan nuuf hin galle wayii miti jechuudha. Gooftaan akkuma jalqabaa nan dhufe ammas immoo nan dhufa innaan akka inni dhufu akka nuti konfirmii goonuudhaaf. Alfa Omeegaa inni jedhu kun qubee warra Giriikiiti akkuma nuti Awaa Caadaa jennu qubee jalqabaaf qubee dhumaati jedhu namoonni. Warri uffata isaanii miiccatan haa gammadanii jedha. Warri uffata isaanii miiccatan jedhu kun kitaabonni garaagaraa akkaataa garaagaraatiin kaa'u garuu haa ta'u kitaaba uffata isaanii miiccatan jedhu kan biraa dubbisa waan biraa jechuu danda'a jechuudha. Haa ta'u garuu hiikan isaanii tokkuma deebi'ee warri uffata isaanii miiccatan jechuun warra gooftatti amanan warra cubbuun isaanii irraa qullaa jechuudha.
Isaan muka jireenya namaaf kennu bira gahuudhaaf aboo qabu jedha. Waa'ee bishaan jireenyaa dubbatu ilaalaa muka jireenyaa jedhu. Iddoo biraatti immoo bishaan jireenyas hin jira jechuudha. Okay, isaan taboo qaba. Warra fayyan qofatu muka jireenyaa bira gahuudhaaf aboo qabu. Karra sanaanis mandarichatti ol galu jedha. Karra sanaanis mandarichatti ol galu jedha. Okay. Kakuu moofaa keessatti iddoo seera uumamaa keessa jiran kun. Karra sanaan mandaratti garuu warri akka saree isa kana ilaalaa. Warri akka saree waan hundumaa xureessa warri qoricha namatti godhan warri alaleen warri gumaa warri waaqayyo tolfaman waaqessanii warri wanti sobaa jaallatanii hojjetan hundumtuu alatti nafu. Kanaaf inni sammuudhaan akka sammuu namatti ilaallu karra sana keessatti ol galuu kan danda'u karra Yerusaalem haa jennu. Karra Yerusaalem mandaritti sanatti ol galuu kan danda'u warra qulqulloota warra dhiiga Yesuus hin qullaa'an yoo ta'e ala sana immoo gadi baananii jennaan warra xuraawota warra saree namni warra qulqulluu hin taanetu jira jechuudha. Warra xuraawota warra ejjan warra maal godhan warra nama gadhuufsa warra garuu wanti akka jechuu miti. Macaafa qulqulluun iddoo kanatti keessa deebi'eeti kan inni dubbatu. Keessa deebi'eeti iddoo sana iddoo muka jireenyaa qabuudhaaf iddoo teessoo waaqayyoo kana iddoo magaalaa haaraa iddoo biyyattii haaraa qabuudhaaf amanuu qabda gooftaa Yesuusitti amanuu qabda. Yeroon hin jiru amma jal'ina keerraa deebi'uu qabda jedhee keessa deebi'ee agarsiisuuf malee tartiibanii miti kan nutti agarsiisaa jiru. Sana booddee kanatti ta'a sana booddee kanatti ta'a. Sana booddee warri sun ol galu sana booddee warri kaan alatti hafu jechuu miti. Macaafni qulqulluun warri alatti hafan hundumtuu duraanidha. Addunyaa isa jalqabaa wajjin kan isaan dhuman kan isaan badan kan isaan dhumanii fooniin dhuman qofa otoo hin ta'in lubbuudhaan jireenya bara baraa otoo hin ta'in du'a bara baraatti kan isaan gaddarbatan du'a lammaffaatti jechuudha. Kanaafuu warri achi keessa galan kun warra qulqullaa'oodha jechuu qofa barbaadeeti malee indaganaa miti. Boqonnaan 22 kan inni dhumu isaan bara amma baraa baraatti moo'uuf jiru ta'e irratti dhuma lakkoofsa 5 irratti dhuma. Inni kun hundumtuu keessa deebi'a. Keessa deebi'a yaadachiisaa jechuudha. Inni dhufu suni wanti kun hundinuu waldaa kiristaanaa akka ga'uuf ilaalaa isa kana. Lakkoofsa 16 kaayyoo kitaabni kun barreeffameef. Inni dhufu sun ammas gooftaa Yesuus dubbataa jira. Wanti kun hundinuu waldaa kiristaanaa akka ga'uu fi waldoota kiristaanaa ani Yesuus jedha. Ani Yesuus inee Yesuus. Ergamaa koo ergee isiniif dhugaa baasiseera jedha. Qubeen isaa iddoo kan ta'e qubee otoo hin ta'in akkaatanii mana maqaan isaa barreeffama maal jedhama seera barreeffama giraamariinsaa ani Yesuus ergamaa koo waan jedhu fakkaata. Yesuus ergamaa koo otoo hin ta'in ani Yesuus inee Yesuus anatu dubbachaa jira jechuudha. Isa dhufu sanatti dubbachaa jira waan ta'eef inni dhufu sun immoo Yesuusidha. Lakkoofsa 12 kan jiru lakkoofsa 7 kan jiru. Dafee nan dhufa kan jedhu Yesuusidha. Kanaaf Yesuustu ergame otoo hin ta'in Yesuustu ergamaa isaa erge yeroo darbe argitanitti boqonnaa tokko irratti. Yesuustu ergamaa isaa erge boqonnaa tokko irratti. Ergamaa isaa ergee Yohaannis ergamaa isaatti agarsiise immoo jechuudha. Yesuus ergamaa ture Waaqayyoo fi amma immoo ergamaa immoo Yesuus immoo ergamaan inni waaqarraa immoo Yesuusiif ergamaadha. Amma immoo malaaktonni jechuudha Yesuusiif ergamu. Amma immoo Yohaannisis ergamaa Yesuus ture. Malaaktitu Yohaannisitti erge hime jechuudha ergaa kana. Amma immoo ergamaan inni lafarraa Yohaannis eessatti erge waldaa kiristaanatti erge. Kanaaf akka kanatti cheeniidhaan hojjete jechuudha. Waaqayyo ergaa irraa gooftaa erge, gooftaan ergamaa erge, isin galee ergamaan immoo ergamaa biyya lafaa apoostilii jechuudha. Malaaktitu apoostiliitti ergaa kenne, apoostiliin kun immoo charchiitti ergamoota waldaa kiristaanaa torbanitti kenne jechuudha. Kanaafuu dhugaa isaanitti baaseera. Ani hidda daawwitii Yesuus dubbataa jira. Sanyii isaatis bakkalcha bariisa calaqqisaadha hin jedha. Waa'ee hidda daawwit ta'uu isaa namni gaafii qabu hin jiru. Waa'ee bakkalcha barii yeroo darbe waan irraa hafuurichi fi misirrittiin jedha. Hafuura qulqulluu ta'uu danda'an kuni misirritti waldaa kiristaanaati. Yeroo darbe immoo waldaa kiristaanaa akka misirrootti waaqa keessaa gadi buutii misirroo oolichaasitti agarsiisa jedheetu Yerusaalem haaraatti agarsiiseera. Waldaan kiristaanaa achitti asassaabamte waan ta'eef karaa kanas karaa sanas hojjetaa jechuudha. Waldaa kiristaanaati. Koottuun jedhuuni waldaa kiristaanaa qofa otoo hin ta'in namni dubbii kana dhaga'u hundumtuu koottu haa jedhu. Namni dheebote yoo jiraate amma waa'ee muka jireenyaa akkuma haasofne amma immoo bishaan jireenyatti deebine. Nama dheebote yoo jiraate Yohaannis boqonnaa 4 irratti dubartittii Samaariyaa sana irratti ani bishaan jireenya bara baraan kennaa jedhe. Gooftaa Yesuus jechuudha. Biddeena bara baraa qabdaa jedhan Yohaannis boqonnaa 6:8 fakkaata biddeena bara baraa jireenya bara baraa qabu biddeena biraa qabdaa jedhan. Midhaanis bishaanis wanti inni kennu waan hundumtuu jireenya bara baraa kan kennu. Kan isin ajaa'ibu maannan jireenya bara baraa isaaniif hin kennine garuu waaqarraa gadi isaaniif bu'ee ture jechuudha. Maannaan dhugaa waaqarraa gadi bu'ee jireenya bara baraa kennu gooftaa Yesuusidha. Namni tokko nama lama dhaga'uu dandeessu ta'e waaqayyo gooftaa Yesuusitu jireenya bara baraa kenna. Bishaan inni kennu jireenya bara baraa kenna. Midhaan inni kennu jireenya bara baraa kenna. Inni midhaan akkasuma bishaan jechuudha. Waan nyaannu wanti dhugnu hundumtuu isaadha jechuudha. Ani kan kanaan caafe Yohaannis dubbataa jira. Nama dubbii macaafa kanaa keessatti raajii dubbatame dhaga'u. Isuma gooftaan jedhan jechuudha. Isuma ofiisaa samarii gochaa jira dhumarratti. Ergamaan dubbatee gooftaan dubbatee namni kan biraa dubbatee ofiisaa dubbachaa jira. Dubbii kana keessatti raajii kan dubbatame raajiidha jechuudha. Of eeggachiisuudhaa fi dhugaatti ba'uudhaaf nan jedha. Namni dubbii kanatti yoo waa dabale Yohaannis jechaa jira fakkaata.
Waaqayyo adaba isaa dha'icha waa'een isaanii macaafa kana keessatti caafaman itti dabaluuf jira. Namni dubbii kana keessa irratti raajii dubbatame irraa yoo waa hir'ise immoo Waaqayyo muka jireenya kennuuf mandaritti muka jireenya kennu ilaala ammas. Mandaritti qulqulluu waa'een isaanii macaafa kana keessatti bara caafaman qooda isaa keessaa hir'isuudhaaf jira. Kanaaf itti dabaluu keessas itti hir'isuu keessatti. Macaafni qulqulluu kun dugda duuba kan ta'u tokkoffaa kan godhe akkaataa siistama bara isaatiiti. Yohaannis macaafa qulqulluu keessatti barreeffaman hundumaa dhumarraadha kan inni ture kan inni barreesse. Kan biraa taatee macaafa qulqulluu keessatti hundumtuu taateewwan macaafa qulqulluu warra kaanii wajjiniin innaa wal bira ilaalan taatee bara dhumaati waan ta'eef kanaaf dhumarra taasise. Kan biraa macaafa qulqulluu kana keessa macaafa mul'ata Yohaannis kan dhumarra godhe isa kanaadha. Akka cufaa kitaaba hundumaa ta'uttidha. Namni waan kanatti yoo dabale inni kanaa ta'aa jiru waa'ee mul'ata Yohaannisidha. Garuu walumaa gala macaafa qulqulluutti namni dabale. Walumaa galatti macaafa qulqulluutti waa'ee 88 minaaminii dhafi miti Yohaannis kan dubbate akka dukkutaa kanatti waa'ee mul'ata Yohaannisii qofatti dhafe inni dubbate. Isin galee namoonni baay'een mul'anni Yohaannis ga'aa miti jedhu. Ga'aa miti iddoo kana kanatti kiliirii hin taane nuufuu nu hin galle miti waan baay'ee qochaa turre ga'aa miti kiliirii nu hin taane jedha. Yohaannis garuu bakka numti kun ga'aadha. Homaa irratti dabaluu hin barbaachisu jechaadha. Macaafa namoonni baay'een macaafni qulqulluun guutummaan isaa ga'aa miti kana waa'ee kanaa waa'ee daa'immanii waa'ee kanaa nuuf hin ibsine jedha. Waan inni nuuf hin ibsine maali daa qabdaan jedhama. Inni nuuf hin ibsine taanaan bakka ittiin gaafatamu nuuf hin galle bakka isuma nuuf gale jiraachuu dandeenya jechuudha. Ammuma nuuf gale bichaa irra deebinee jiraachuu dandeenya. Iddoo nuufiif iddoo waaqayyo dubbate iddoo sirriitti kiliirii nuuf ta'e tajaajilaa jiraanne. Maaltu dhoksaa baay'ee qoruu bira mataa isin dhukkubse waaqayyo isin obse isin ibsa. Macaafa qulqulluu akkas jedha. Waaqayyo isa kanas sana isinitti ibsuuf jira. Isiniif hin ibsine taanaan immoo dhoksaan hundumtuu kan waaqayyo ta'ettanii bira darbuudha bakka. Naaf hin galle kutaa kana hin qo'anne hin beekne waaqayyo garuu hin gaa jedhedha. Macaafa sanatti dabaluu isin barbaachisu. Amma hin danda'e garuu waaqayyo nan hubachuudhaaf waaqayyo nan kadhadha. Waaqayyo natti mul'isa. Waaqayyo macaafa qulqulluu kana naafii kan inni amanuu danda'u qabna. Hin hiikne nutti hin dubbifne yoo ta'e bakka waaqayyo nurraa hin barbaanne jechuudha akka nuti eegnu. Kanaaf macaafa qulqulluu kana keessatti yoo dabalee qoodi isaa dha'ichatutti dabalama. Yoo hir'ise immoo qooda eebba isaatiitu irraa hir'ifama jedhetu warniingii kenne jechuudha. Inni wanta hundumaa kana dhugaa kan baasise jechuun gooftaa Yesuus kan hundumaa dhugaa bahe jedhee kan erge jechuudha. Dhugaa kan baasise haa ta'u ani dafee nan dhufa jedha jedhe. Isumanni jedhe irra deebi'e jechuudha. Ameen jedheetu kootu gooftaa Yesuus ayyaanni waaqayyo gooftaa namoota hundumaa wajjin haa ta'u jedheetuma. Ameen. Gooftaan bara sinaa eebbisu ayyaanni waaqayyo namoota hundumaa wajjin haa ta'u.